Oromoon dammaquu qaba. Qajeelatti dammaqee hubannoo siyaasaa fagootti hordofuu qaba. Diina takka biyyara takka hidhatee hin beekne, diina takka alaaf keessan wal gurmeessee hin beekne, diina waloo Oromoo irratti hundaa'e kuni sababni isaa aangoo biyyattii siyaasaa biyyattii hooggansa harka Oromoo seenu sabi Oromoo injifannoo siyaasaa biyyattii dhuunfatutti diina kan akkanatti alaaf keessan gurmeesse. Namoonni diinonni kunneen gurmahan warri kaabaa faanoon shaabiyaan eletiriyaan biyyoonni yeroo dheeraaf diinummaa Itoophiyaa qaban dantaa Itoophiyaa fayyadamuuf Itoophiyaan akkasiin qabeenya isii ittiin fayyadamne irraa haqanii dhugaa isii dhoksanii haqa isii haqanii biyyoota addunyaa irratti injifatanii Itoophiyaa duuba hambisanii turan kanneen akka Ijiptii kunfaan diinonni kunneen wanni wal gurmaahanii fi humna injifatu Oromoo irratti deeman. Yoo alagaan alaaf keessan akkaata ijaaramee jiru dhimmi kun Abiyyi qofarratti paartii isaa qofarratti mootummaa isaa qofarratti jettee Oromoon laaltu jiraatte yoo nama gowwaa tahe malee yoo nama hubannaan siyaasaa Itoophiyaaf Oromoo isaan galle tahe malee yoo nama homa deematiyyuu hubannaa takka nama uumamumaanuu hubannaa takka hin qabne tahe malee dhimmi kun yoo mootummaan kun cabe Abiyyi cabsuu osoo hin ta'in mootummaan Itoophiyaa bulchuu jirtu cabsuu osoo hin ta'in Abiyyi qofa osoo hin ta'in mootummaa guutuu biyyisan bulchaa jiru seeratti hooggansuma dura deemuun yaaman jechumaa fi isaan yaamne malee mootummaan ka Abiyyiiti miti ka biyyaati ka aangaa'ota ministeerota jalaa gubbaarra aangoorra jiruuti kun akkaatu hubatamuu qaba. Yoo isa cabsan waan manatti galanii miti cabiinsaa Oromooti. Warri kaabaa waggaa 300 takkaa bosonatti hidhateen seeniin bashannanaaf bosona siin seenne. Fageessanii hubannaa siyaasaa fageessanii waan beekaniif waan arganiif. Akfaanuun waggaa 100 himaa bosona siin seeniin. No, sanii miti. Sitti aangoo hin arganne jedha malee, sitti injifannoo hin arganne jedha malee Oromoon sitti siyaasaa olaantummaa biyya sanii bulchiinsi na jedhan jiru jedha malee warri hubannaa beeku, warri aangoo beeku, warri injifatamummaa siyaasatiif injifannoo siyaasaa beeku waggaa 300 takkaa bosona seenan waan harka kan kee jiraatiif injifannoo keetiif diinummaa keetiif eenyullee bakka san jiraannan qaamonni siyaasaa Oromoo ka fedhe ka barbaadan alatti kiiloo jiraannan ilaalcha arra Abiyyiif qaban ilaalcha arra mootummaa kanaaf qaban warri kaabaa sii qaba. Eletiriyaan sii qabdi. Ijiptiin sii qabdi. Faanoon sii qabdi. Soomaleen sii qabdi. Wanni kun hundiniyyuu akka waggaa 100 wahii alatti nu dhiiban san ammas achirraa qilee nu kaahanii achirraa nu kaasanii san caalaa akka nuti hin tattaaffan akka nuti hin sochoone nu godhuuf kan hubatuu qabda. Namni kanan hubanne akkuma reefu ibsine santi yoo nama dantaa isaa qofaaf deemu taate alatti nama dantaa Oromoo hin qabne dantaa saba Oromoorraa injifannoo saba Oromoorraa waa takka hin qabne taate malee yoo sabni sun cabuu baatee ani fedhiin kiyya fedhii an qabu qofa galmaan gahachuu malee dhimmi Oromoo rakkatuun Oromoo diigamuun Oromoo cabuun Oromoo ilaalcha jedhe taate malee dhimmi amma deemaa jiru dhimma saba kana qofarra xiyyeeffate akka tahe ifatti waan jala sararamee ibsamee jiru kana liqimsa gadi bahanii dubbatan mootummaa Oromummaatii fi mootummaa Kuush mootummaa kaleessa to'annoo seenaa waggaa 607 dura mootummaa bahara diimaa dhuunfatee ture san deebisuuf deemanii siin jedhan gabbahanii lolli lola Oromummaa akka ta'e aangaa'onni gabbahanii dubbatanii turan
kana caala wanni biraa wanni isanitti namatti himuu danda'an tokko hin jirtu. Waa'ee keessoo keennatti keessoo keessanitti hin dachaatanii ka arra qawwee kana fuudhee bosona kee jiru mana deebitee mari'attaa keessoo rakkoo keessoo ni furatta qawwee lafa kaahi obboleessa keeti obboloowwan kan kee ka injifannoo siyaasaa dhuunfatanii biyya bulchaa jiran obboloowwan kan kee ka diroonii fi taankii fi jeetti humna raayyaattis biyya hidhatanii jiranii dabalamii waliigalii tokkoome. Obboleewwan paartilee siyaasaa mormitoonni biyyoota alaa deemtanii bulchiinsa obboloowwan keessanii bulchiinsa obboleessa keetii busheessitan maqaa balleessii irra keettan arrabsaa ooltan boruwwan kun mara ni dabarti bineensa isanii kana mara walitti qabee addaan isan hin baafanne afaan tokkotti isan liqimsuun dhufuuf jira ka isanii ciisa dhabe ka isan nyaatuun dhufuuf jira. Duula obboleessa keetii irra bantee halkanii guyyaa obboleessa keetii ciisa dhabdee maqaa balleessii arrabsii irra xooftu dhiisi ni bulfatta ni furatta mana keessatti obboloowwan kan kee waliin mari'atta kootu obboleessa kan keessi obboloowwan kan kee kan injifannoo dhuunfatanii harkaa qabaniin araarami tokkoomi keessoo suuta fixatta diina isa nyaatu jiru kana waliin dura dhaabbadha. Harka wal qabadha tokkummaa yoo saba kanaaf ka yaaddan taate paartileen siyaasas tahee namni mormituu tahee dhimma diina alaa diina fagoo diina waloo ka hunda keessanii irratti tokkoomaa yaada akkasii qabaadhaa ka ifii keessanii suutan waliigaluu baattaniif waliigaltanii suutan furattanii ilaalcha keessan ilaalcha diina waloo keessanirratti waliigalanii tokkoomsu qabaadhaa seera akkasiitu maddaa yoo diina sillee ofirraa cabsitanii waliigaluu dadhabdanillee akkaataa itti wal mormitanillee karoora baafadhaa sagantaa baafadhaa deemaa malee ifii keessanii seenaa dukkanaaha seenaa fokkataa seenaa dongoraa ofirratti dalaydanii saba keessan hin cabsina saba keessan duwwaa hambiftanii afaan bineensaa afaan diinaan buusina.